Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataatuu fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam nagaa keessanii jira galata jaalatamtoota fi kabajamtoota mul'ataatuu fi mul'atan maal qabattee dhufte koo jettanii viidiyoo wayii qabattee dhufe akkuma nagarrame kan isinis garramuu danda'a yookiin immoo isinis taazabuu dandeessa waan ta'ee isiniin jedha. Innis maaliif hoo jettanii Najjaashi fi Abdulqaadir maal jedhani waan isaan bahaar irratti hojjechaa jiran jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Guyyaa sadii dura bahaaritti nama bitanii bahaarii bal'oodha. Gololcha beektanii nama sadeen kana dabaadabsiisan jechuudha. Amma immoo maal jedha Najjaashi dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Maaliif viidiyoo bahaarillee ilaaltanii muree fidee jira waan ta'eef jechuudha. Maal jedha Najjaashi qorichi keenya nuuf hojjetee jira sheeyni waan nuun jedhee nu bakka nuuf ga'ee jira jedhee Abdulqaadir maal jedha sun immoo dhugaa rabbii maqumti isaatillee maqaa sururamaadha surursaa jedhu. Qorichi ani sitti kenne amartii wajjiniin mana bahaara dhaqi jedheeni jechuudha. Qoricha amartii wajji sitti kenne dhaqi bishaan karrasaa fuuldura hanga bakka makiinaa isaatitti firfirsisiin jedhe maaliif firfirstuutu dhabdee jarri kun ammallee nu qabuuf deema nu nyaachisuuf deemta sheeyni keenya akkas nuun jedhe maaliif bishaan sanatti eegannaquu dadhabdee mora jechuudha. Maaliif axxeetti moruu dadhabdee Inna dhugaa rabbi jechuudha baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Biyya san keessa namni hin jiru, mootummaan hin jiru, mootummaan silaa ganzabatti amana kan mootummaa harka mootummaa itillee ba'anii dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Waan isaan hojjechaa jiran kuni inni biraamoo jechuudha. Najjaash keessatti maal jedhe dubartiillee nama hedduu harkaa qabna. Nama amansiifni nama hedduu nu harka jira. Akkasuma furmaatellee nutu dhabamsiisee gonkumaa argachuu hin dandeessa. Furmaatellee namni dhabamsiise nuyi jedhee dubbatee jira viidiyoo isaa keessatti. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Gochi isaan hojjechaa jiran kuni maaliif namni biyya san keessa hin jiru kan bakka maaliif jara kana jara waan akkanaa kan hojjetu kan of keessaa baasanii odoo gara seeratti dhiyeessanii gazzamuu isaa seera kaffalanii baasanii seera sanii kennanii jara kana warra waa'ee mortoota hojjetu yookaan xonqaayoo hojjetu kana qabsiisanii jechuudha. Seera sanii dhiyeessanii odoo gazzabaan akkuma isaan gazzaba kaffalanii baasanitti gazzamuu saniin jara kana hidhaatti deebisanii maal rakkoo qaba. Dhugaa rabbii waan baay'ee nama gaddisiisa waan isaan hojjetaa jiranii. Okay, bahaar irratti hojjetan dhiira. Fatiyaaraf maaliif aadata inni biraamoo jechuudha. Furmaatee maaliif qabsiisa miskiina rabbii maal gootimee dubartoonni tuni jechuudha. Warri walitti galfate warra dhiiraati. Warri dhiiraas walirraa fahamuu qaba malee dubartoota yadduu lamaanitti maal godhi jedhanii. Okay, Fatiyaan haga sila mana ofii keessa jirti, mana ofii keessatti itti dhaadachaa jiranii. Furmaatee hoo maal goote kalaas isaan gazzabaa malee kun lammii kiyya kuni gaachana kiyya jedhanii waa takka yaadaa hin jiru jarri kuni. Dhugaa rabbii odoo namni jiraate namni biyya san keessa jiru wal ta'ee jechuudha. Jara kana odoo gara seeraatti dhiyaase akkuma isaan gazzabaan jara kana hojjechisiisaa jiran kanatti hidhaara of baasan kanatti jechuudha. Jara kana malee hidhaatti gazzamoo saniin deebisiisanii malee furmaanni tokko hin argamne dheeratti hin dhagaamne jechuudha. Akkama godhamaa jiru kanaani. Ammas karra bahaar fuulduratti dhaqi bishaan gannaqi jedheeni maaliif hattee gannaquu dadhabdee mucaanii Abdulqaadir mooyaalee jechuun jechuudha. Dhugaa rabbii afaan maqumti isaatillee naaf hin galu wanna yakkamaa wayiiti jechuudha. Inna mee viidiyoo isaan irratti wal mari'achaa jiranii laallee walitti deebina. Mala fare jira dhukkubsachuu jira jan dhukkubsachuu jira. Rafet arabaan tabira amma boru ganama subii ni fitta dafte ganama fajrii gartee hoggaa shimbirroon jeeg jettan hoggaasin hoggaa dafeetiin waan asitti sanumte bishaan sanumte godhee mana sanumte makiinaa sanumte gala rabeetteemi bakka makiinaa naannoo makiinaan dhaabbatu naannoo makiinaan dhaabbatu sanumte rabee waa hunda kana takka godhee hojiin teenya kana firraa laaffifne akka kanattuu laaffitee jira amma laaffatee jira dhukkubsachuu jira jan dhukkubsachuu jira manaa kamaatu atiyaan ida geeyitee jan haya inni kana hunda laaffate kana hunda dhukkuba maal ta'e dalaydee bar wanni sheera teenya dalaydee jisirri jirti hojii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoggana gabbabaan
dhiiseetumaan kutee achiin makiinatu banaanneetumaan daawwattoota keenya ga'an gurbaa kana gurbummaan kunuu biyyi teenya mina walirraa quba qabdanii inni kun waan balleessuu fi tatolchus irra guddaa waan tolchurra waan balleessuu koo guddatu isinillee ni beekan jechuun isin jedhe. Luf jechuu ture amma dhaamsaan ede bira dhaammadhee amaanaa jeen waan hin dalagi jeen maaliin isinii isinuu ni beektanii edachirra dhagaa caasi jeetiin itti hime hulaa mana isaatirraa eegale ilaa hanqa bakka makiinaan isaa gommaa makiinaa isaatitti illee jeetiin hin ture gurbaan irraanfatee hirribaan naan kutee maarree hisaaba biraa naa oofaa amma qaamni biradhu dhaqii tashaayitichi sikkanne haaree sikkanne san mana keesseen numaa manatti irraanfatta ammas dhageeqa maaliif rafeetiin bakkumaan rafetti birraa dhiisee akkasitti hoggaan eegumaan achi dhaqeen arge eegumaan mana san bira dhaqeen arge amartii ati amma saareen nu nyaachisuu deemtan fakkaatti jara sana hin nyaadhamnu itti deebi'eetiin dhagee itti deebi'eetiin haaree godhaati. Toota kiyyaa akkatti aadachaa jira hin ajjaas jechuudha bahaaree fi namni nutti dhufee achi isaan bakkarra isaanii saffuun duraa deeme amma garuu lammata deebi'een dhaqee itti goosisa amma laaffateetu jira. Laaffatee jechuun qaxaaqaccisiisanii bahaar dhukkubaa jira waan ta'eef amma laaffatee jira. Kanaafuu lammata deebi'ee amartis irraanfadhee dhaqee namnis karra dura jira waan ta'eef kanaafan deebi'ee jedhee dubbataa jira. Dhugaa rabbii jechuudha. Namni kun odoo qabame innaa wanni rabbiillee hin jaalanne hojjechaa jiran jarri kun bahaar irratti waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Kanaafuu bahaarillee akimii dhaqennaan isaanii jecha dhaqimii naquu maaliif isaanii jecha dhaqimii dhaqa jedhee didee hafe dhugaa rabbii jarri kun bakka jireenya ilma namaatiif baay'ee gufuu ta'aa jiran jechuudha. Baay'ee tokko gufuu ta'aa jiran isaanii waa sayxana waan bakka waaqayyo namarraa hin jaalanne hojjetamaa jiru. Kanaafuu turtii gaarii naaf qabaadhaa viidiyoon keessumarratti.